nagaan waaqayyo abbaa kan ilma isaa kan hafuura qulqulluu hunduma keessaniif abaayatu obboloota koo hafuuraa waldaa Yesuus hundaa danda'a keessa kan jirtan hundumti keessan gooftaan isin haa eebbisu akkam jirtu galata waaqayyoon nagaa kootii waaqayyo isa gargaarsa guddaa na gargaaree anaaf isiniin yeroo kanaan nuu kenne maqaan isaa kabajamu torbanootaan darban kana keessatti waaqayyo baay'ee nu gargaare yaada isaa isa guddaa nu ibsee gooftaan eegumsa isaa isa guddaadhaan yeroo kana nu geera kanaaf guddaa maqaan isaa ulfaatu isa sin gargaareef waaqayyoon galateeffadha isa darbeef waaqayyoon galateeffadha isa dhufuuf immoo waaqayyoon abdadha waaqayyo keenya guddaadha sagalee waaqayyo maal jedha inni gara keenya gore waaqayyotu ta'uudhaa baate haa jedhu isa Israa'el yeroo namoonni nurratti ka'an inni gara keenya gore waaqayyotu ta'uudhaa baateedha silaa yoona haariin isaanii mataa keenyarra ba'ee ture isaan fayyaatti nu liqimsu ture jedha silaa lolaan nu fudhatee hin sokka turedha bishaan bubbisu mataa keenyarra iyya'a turedha silaa ursan bishaanii mataa keenyarra iyya'a turedha waaqayyo inni afaan isaanii keessa nun buusin ulfinaan ajajamu haleluuyaa Macaafa faarfannaa 124 gara keenya ta'uu waaqayyo dubbata obboloota koo waaqayyo gara keenya ta'uu baate otoo waaqayyo gara keenya goruu baate hin jiraannu oolleen bullu rafneen kaanu guyyaan nuuf hin dhi'u halkan nuun bari'u gara keenya gore waaqayyo haleluuyaa ursan bishaanii ursan lolaan sun jedhaa nu fuudhee sokka ture silaa afaan isaanii keessa nun buufne waaqayyo afaan warra nu nyaachuu barbaadu keessa nun buufne waaqayyo warri nurratti ka'an baay'een isaanii jiru inni garuu gara keenya waan ta'eef ursan nu fuudhee hin sokkine ursan bishaanii akkasuma immoo warri nu nyaachuu barbaadan afaan isaanii keessa nun galfanne waaqayyo qarriffaa diina keetii isa si oolche maqaan isaa ulfaatu baay'ee waaqayyoon galateeffadhaa gargaaramuu keessaniif addunyaa har'a du'i namaa amma du'a ilbii isaa hin gahin kana keessatti guyyaa guyyaatti namoonni kumaatamaan addunyaa kanarraa gara biyyootti dabalama utuu jiranii waaqayyo yeroo isinii dabalee guyyaa isinii dabalee waaqayyo gooftaan maccaa karaa baay'ee isin gargaaree nagaatti fayyaatti isin waaqayyo waaqeffachuun keessan kun waan salphaa isinitti fakkaatin obboloota koo galateeffadhaa uumaa keessan ulfinni kan isaa haa ta'u isa kanaaf sagalee waaqayyoo barumsa gaa'ilaan walii wajjin ilaalaa kan nuyi jirrudha garaagarummaa kophaa ta'uu fi gaa'ila qabaachuu walii wajjin ilaalaa turre marsaa 9ffaa ilaalaa turre har'a 10ffaa ilaalla garuu baay'een keessan dhaggeeffachaa akka jirtan baay'een keessan sagalee waaqayyoo isa guddaa kanaaf iddoo kennaa akka jirtan beekamaadha baay'ee isin galateeffadha waaqayyo isin haa kabaju namoonni baay'een ittiin jijjiiramaa jireenyi isaanii sammuu isaanii qalbiin isaanii ittiin jijjiiramaa akka jiru mul'ataadha kanaaf gooftaa maqaan isaa ulfaatu ergaa akkasii kana nuuf ibsuu kan jaalate hafuura waaqayyooti jechuudha mee waaqayyoon kadhanneetu barumsa keenya jalqabna haleluuyaa Araarri waaqayyoo ganamaa ni ariifama. Araarri waaqayyoo ganamaa ni ariifama. Ganameeffatee kan barbaadetti waaqayyoon argama. 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 Haleluuyaa guddaa si galateeffannaa waaqayyo abbaa keenya maqaan kee baruma baraan ulfaatee kan jiraatu guddaa surraan kee ulfinni waaqummaa kee jabaa kan ta'e in waaqeffamta jajamta ulfinni kee kan bara baraati gaarummaan kee kan bara baraati gurguddoonni baay'een bara isaaniif kenname duwwaa mo'aniitu umriin isaaniis dhumee dulloomanii beekumsi isaaniis harkatti dhuma beekumsi kee si harkatti kan hin dhumne guddaa guddummaan kee bara baraan jiraatu
waaqayyo abbaa keenya maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si galateeffannaa. Ati galata nurraa barbaadda malee yaa waaqayyo gooftaa maccaa waan biraa miti. Galanni siif mala, ulfinni siif mala, sagadamuun siif mala. Abbaa koo abbaa waaqaaf lafa guddaa koo guddaa guddattee bara baraan haftu maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Waan na gargaarteef anan nama dadhabaa kana asii waan geesseef baatte obboloota koo kana karaa hundumaa waan baatteef Yesuus qulqullicha ilma waaqayyoo maqaan kee haa ulfaatu. Ammas tun si galateeffadhuun guddaa maqaa kee tun jajadhuun yaa waaqayyo gooftaa maccaa yeroo kanas si waama. Gurra qalbii namaa kan banu dubbii kee yaa waaqayyo akka addaatti dhaggeeffannee ittiin akka jiraannu kan nu gargaaru ayyaana kee yoo ta'e malee foon keenya kun dadhabaadha. Nuyi sababa walirratti funaanu cubbuu keenya isa dadhabaadhaan jireenyi keenya dadhabee yaada kee alatti ba'uu malee yaada kee keessa dhaabbannee si waaqeffachuuf si tajaajiluutti yaa waaqa dadhaboota. Kanaafiyyuu humni kee akka nuu kennamu, hubannaan kee akka nuu kennamu, isa dubbanne dhaggeeffannee waaqayyo gooftaa maccaa itti fayyadamuu, ittiin karaa kee irra jiraachuu, ittiin mootummaa kee eeggachuu, ittiin jireenya keenya sirreeffachuu akka dandeenyu dubbii kee kana qajeelfama dubbii kee kana akka jiraatu maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Humni kee nuuf haa baay'atu, ayyaanni kee nuuf haa kennamu, dibanni kee nuuf haa kennamu, araarri kee nuuf haa dhufu. Alalora danaba galabara boshela rarara bash loloro bagalala boshela rarara bash waaqayyo gooftaa maccaa laphee namarra dukkana jiru nani fadha loro logo to la salarara badala bash la dukkana sammuu namarra jiru nani fadha yuun dubbiin kee akka namaan himni dukkaneessee kan qabe dubbii keen yaa waaqa namni kan jajjabaanneef dubbiin kee kun akka namaan galle dubbii namaa dubbii hamaa malee dubbii qulqulluun dubbii waaqayyoo kun akka namaan galle ni godhu beeshaasus baaraadaalaa baadalabash kuteera sammuu namarraa gamada hamaa kuteera sammuu namarraa funyoo hamaa kuteera maqaa Yesuus Kiristoos kuteera sansalata hamaa kuteera funyoo hamaa kuteera maqaa Yesuusiin haleluuyaa. Xaaxaa sammuu namaatti xaaxame ganama kana maqaa Yesuusiin nan cira haa ciramu. Waaqayyo nagaan ka obboloota qofa baay'atu humni dhukkuba haa rukutamu humni dubbii kee adda nama baasu haa rukutamu humni barsiisni kun akka namaan galle rukutu sammuu namaaf qalbii nama kan dukkaneessu uleen dukkanaa haa ka'urra. Haleluuyaa. Waaqayyo gooftaa maccaa nu gargaari nu wajjin ta'e ana nama dubbatu kana gargaari obboloota koo warra dhaggeeffatan kana gargaari dubbiin kee kun ulfaataadha cimaadha yaa waaqa kan itti qoofamu miti gooftaati hubannaa guddaadhaan dhaggeeffannee jireenya keenya ittiin akka jijjiirru nu gargaari. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhufaatii mootummaa keetti immoo ani isiniin beeku isi warra yaa warra hamaa hojjettanii akka nuun hin jennetti yaa waaqayyo abbaa qulqulluu mootummaa kee isa bara baraa isa gammachuu qabu sanatti galuu akka dandeenyu yaa waaqayyo ayyaana kee nu baay'isi. Warra fayya warra qalbii fi yaadni isaanii fayya cubbuu jal'ina hundumarra wal qulqullaa'e jaalala warra waliif qaban taanii mootummaa kee keessatti amne akka jiraannu nu gargaari maqaa Yesuusiin. Ameen. Egaan obboloota koo garaagarummaan kophaa ta'uu fi gaa'ela qabaachuu baay'ee guddaa akka garaagarummaa qabu ilaalaa turre. Kophaa ta'uun rakkina maalii akka qabu miidhaa maalii akka qabu faayidaa immoo qaba moo hin qabu jennee waa baay'ee isaa ilaalle yaadni namoota baay'ee kophaa ta'uun maal akka ta'e kophaa ta'uun faayidaa qaba jedhanii yoo yaadaniyyuu tokko macaafa qulqulluun kan mormu lammaffaa biyya lafaa kanarratti immoo namuma sanarratti nama kophaa ta'uu barbaadu sanarratti dhiibbaa guddaa akka qabu macaafa qulqulluu keessaanis yaada waaqayyootiin akka mormu ilaallee turre. Haa ta'u malee namoonni baay'een kophaa ta'uun an filadhe rakkinaaf miidhaa yookaan immoo ba'aa gaa'ela keessa jiru hin fudhadhu jechuurraan kan ka'e isa caalu abaarsa guddaa ofirratti akka fe'an caafata qulqullaa'aadhaan arginee turre torbaan kana keessa barumsa darbeen. Haa ta'u malee ba'aan gaa'ela keessa jiru waaqayyotu nama dandeessisa eebba isaatu guddaadha gammachuu isaatu guddaadha jennee barumsicha kanaan yoo goolamne tajaajiltoota yookaan namoota immoo ani waaqayyo nan tajaajila jedhanii
yaada waaqayyoon tajaajila yaada foonii dhiisee namoonni jedhan immoo yoo waaqayyo humna guddaaf ayyaana guddaa isaanii baay'ise akka Phaawulos warra of ganan warra waaqayyoof jedhanii xu'aashii of godhaniin alatti namoonni kaan akka hin dandeenye baay'ee isaa ilaalleerra. Qorumsa ijjaatiin akka kufan foon isaanii kun aleelee gara cubbuu gara du'a bara baraatti akka isaan fidu caafata qulqullaadhaan qabnee ilaallee turre. Isa kanaafiyyuu baay'ee gaa'elli addunyaa kanarratti nama kamiifiyyuu barbaachisaa ta'uusaa walii wajjin argaa ilaalaas turreerra jechuudha. Miidhaan kophaa ta'uu miidhaa akkamii akka ta'e walii wajjin kan ilaalle miidhaa sanyii malee hafu qorumsa ijjaaf xuraa'ummaa guddaadhaaf saaxilamuu yeroo hundumaa garbicha cubbuu ta'anii jiraachuu fedha foon ofii to'achuu dadhabuudhaan yaada waaqayyoon alatti baanee alalummaa fi ijjatti geggeeffamuu yeroo hundumaa kopha galeessa ta'anii yaada kophaa yaadi isaanii kophaa galeessa ta'ee seexanni kanaan jireenya isaanii hundumaa qummuunsaa akka hafu jireenyi isaanii misooma waaqayyoon ala akka ta'e ilaallee turre jechuudha. Har'a kan walii wajjiniin ilaallu gaa'ela qabaachuun maaliif barbaachisaa yookaan immoo gammachuu maalii qaba jenneetu waan muraasa isaa isa ilaalletu isaa booddee dhiibbaawwan har'a gaa'ela irra jiran yookaan farra gaa'elaa walii wajjiniin ilaalu. Yesus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Egaan likki xumura barumsa kanaa irratti hundumti keessan yaada naa kennuudhaaf qophaa'aa. Tokkoon warra dhaggeeffachaa jirtanii tokko barumsi kun jireenya keessan maal akka jijjiire dhugumaan barumsi kun jireenya koo jijjiireera jireenyi koo akkas ture ani barumsa kanaan jijjiirame hubannaa ittiin argadheera. Lammaffaa immoo gaa'elli koo diigamee ture deebi'ee sirratee iddoon jiru kana taa'ee gaa'elli koo sirrateera namoonni jettan yaada keessan naa kennitu waaqayyoon walumaa gallee galateeffannaa jechuudha. Yesus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Baay'een keessan dhaggeeffachaa akka jirtan harki olaanaan miseensi waldaa keenyaa dhibbaaf wayiidha. Dhibbaaf wayii kana keessaa parsantii caalutu dhaggeeffata yeroo hundumaa. Namoonni hin dhaggeeffanne namoota muraasa isaaniyyuu keessan galee maaliif hin dhaggeeffattan? Maal rakkinni keessan gaafan jedhuun rakkina ulfaataa keessa kan jiran waayifaan isaanii irratti cufamaa kan ta'e moobaaliin harkaa kan fuudhamu faatu jiru. Kanarraan kan ka'e namoota akka addaatti hordofaman faatu jiru. Isaan kanaan alatti namoonni dhaggeeffachuudhaaf waaqayyo haala kana isaanii mijeessee akka dhaggeeffatanii fi yeroo isaaniif kenne baay'een isaanii dhaggeeffachaa akka jiran ergaa waaqayyo darbaa jiru kana ani bira ga'an jira jechuudha. Kanaaf hubannaa guddaadhaan akka dhaggeeffachaa jirtan argamaa jira jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Macaafni qulqulluun waa'ee gaa'ela qabaachuu maal jedha? Gaa'ela qabaachuun akkuma kophaa ta'uus faayidaas miidhaas qaba yoo ta'eyyuu miidhaa isaa gabaabbinaan ni ilaalla. Miidhaa maal qaba yookaan ba'aa ulfaataadha gaa'ela qabaachuun warri miidhaa dha'edhan jiraachuu waan malaniif. Ishi faayidaan isaa immoo maali jennee waan muraasa ilaalleetu mata duree isa guddaatti dabarra. Macaafa qulqulluu keessaa mul'ata Yohaannis 19:9 akkas jedha. Yommus ergamaa sun warri gara cidha gaa'elaa oolichaatti waamaman haa gammadan. Atis kana caafi itti dabalees kun dubbii waaqayyoo isa dhugaadha anaan jedhe. Kana irratti isaaf sagaduudhaaf miilla isaatti nan kufe. Inni garuu kana gochuun siif hin malu. Ani siif obboloota kee warra Yesuus dhugaa ba'eetti qabamaniifis hidhata hojiiti jedhe. Kutaan kun kan ibsu warri cidha gaa'ela oolichaatti waamaman haa gammadan kan jedhudha. Warri gara cidha gaa'ela oolichaatti waamaman haa gammadan. Ameen ameen. Mee sagalee kana duukaa jira. Warri gara cidha gaa'ela oolichaatti waamaman haa gammadan.
mata duree guddaa mata duree jabaadha. Waa'in cidha hoolichaa warri gaa'ela cidha hoolichaa cidha gaa'ela hoolichaa jechuun maal jechuudha? Cidha gaa'ela hoolichaa jechuun dhufaatiin Yesuus Kiristoos cidha guddaadha. Caaffanni qulqullaa'aan Phaawulos warra Qorontosiin akkas jedha. An akka durba ishii amanamtuu abbaa manaa ishii naqatamtee heerumaaf eeggamtuutti ani immoo Kiristoos Yesuusitti isin heerumsiisuudhaaf isin kaadhimmachiisee jira. Cidha guddaa tokkotu dhufa. Akkuma gaafa cidhaa namni kaadhimmatame tokko baay'ee qoqophaa'a heerumuudhaaf. Baay'ee qoqophaa'a. Ollaan naannoon firri durba sanaa maal jedhu cidha ishiitu ga'e. Kaan nagaa itti dhaamudha kanii mitiire. Kaan nagaa itti dhaamu. Chawukaa hin deemtaa biyya biraatti heerumta jedhanii chawukaa edhunqa. Maatiinis ija keessa lallaalu. Ishiinis naannoo sana akka deemtu. Fira ishii dhiiftee akka deemtu. Naannoo sana dhiiftee akka deemtu. Fira ishiif keessummaa akka taate. Biyya jirtu sanaaf keessummaa akka taate. Boru abbaan manaa ishii cidha guddaadhaan dhiichisa guddaadhaan sirba faarfannaa guddaadhaan ishii fudhatee akka sokku beetti. Kana utuu beektu guyyaa sana fuulduratti ilaalaa warri ishii yoo eekkamanis guyyaa sana fuulduratti ilaalaa biyya ishii keessatti yoo rakkattes guyyaa ishii yoo fuulduratti ilaalaa haalli ishiin keessa jirtu hundinuu homaa ishiitti fakkaata. Namoonni cidha gaa'elaa guyyaa cidha gaa'ela sanaa of fuulduratti ilaalaa jiran gammachuu guddaa qabu. Gadda isaanirraa ija isaanii kaasanii firoota koo obboloota koo cidhi gaa'elaa inni Yesuus Kiristoos nuuf kaa'ame sun fakkeenya cidha isa biyya lafaatitti namni akka walitti gammaduuf kennameeti. Isa kanaaf hin kaasuu barbaade. Haa ta'u malee sanyii maaliif gaa'ela qabaachuun maaliif barbaachisaa ta'e? Miidhaan isaa immoo maali kan jedhu gabaabatti walii wajjin ilaalla. Gaa'ela keessa eebba waaqayyo eebba akka kaa'e gammachuu akka kaa'e caaffata qulqullaa'aa keessatti namni kophaa ta'uunsaa gaarii miti jedhee gaa'ela eebbisee lafa kan kaa'e waaqayyoodha. Isa kana baaru karaa faallaa ta'e kan nama oofsisu yaada waaqayyootu hin taane inni yaada hamaadha. Namoonni gaa'ela jibban hafuura hamaadhaan geggeeffamaa akka jiran yeroo darbe fakkeenya guddaa isinii kaasee walii wajjin ilaalleerra. Namoonni hafuura maan caraanee yeroo kadhannu kan keessaa ba'a waldaa kiristaanaa keessatti ani dhiiran jibbisiisa ani gaa'elan jibbisiisa karoorri koo kanadha. Dhiira akka isheen ijaan hin argine barbaada. Kanaaf hafuurramaan iyyee caraanee namoota akkasii keessaa bahu. Namoota gaa'ela jibban, namoota dhiira jibbisiisudha. Dhiira tokko immoo dubartoota kan jibbisiisu inni hafuura hamaadha. Akkana gaafan jedhu namni alalee ta'uu qaba jechuu koo miti. Namni dubartii malee jiraachuunsaa sirrii miti jechaa hin jiru. Yeroo isaaf kennametti gaa'ela waaqayyootti qabamee jiraachuun namaaf kennameera. Finni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa kanaaf sagalee waaqayyoo keessatti gaa'ela qabaachuun eebba waaqayyoo qabaachuudha. Haleluuyaa. Faayidaan gaa'ela keessa jiru waan guddaadha. Inni tokko sanyii wangeelaaf jiraatu baay'isuudha. Sanyii maali? Sanyii wangeelaaf jiraatu baay'isuudha. Akkamitti gaa'elli sanyii wangeelaaf jiraatu baay'isaa? Tokko gaa'elli sanyii wangeelaaf jiraatu kan baay'isu fakkeenya tokko isinii fudhadha. Musliimota naannoo musliimotaa jiraadheessaa argeeras dhaqees tajaajileera. Warri musliimotaa jechuun meeqa fuudhu? Meeqa fuudhatanii yaaddu? Tarii naannoo musliimotaa na caala jiraattanitti. Kaan 8, kaan 10, kaan 4. Maximum namni tokko haadha manaa tokkoon jiraatu argeen beeku amma 2, 3 amma kanaatti nala. Sheemii guddaadha isaaniif haadha manaa tokkoon jiraachuu. Maaliif akkana godhu jettanii yaaddu? Riiሰርchi irratti gaggeessanii beektu yookaan irratti yaadanii beektu. Maaliif kana godhu jettanii yaaddu? Tokko musliimota baay'isuu fi karoorri isaanii inni guddaan. Sanyii warra musliimotaa addunyaa kana irratti yoo baay'ate dhuma addunyaa kanatti maaltu ta'uuf akka jedhu isaan beeku. Quraana isaaniitiin addunyaa kanarratti goolii guddaa kaasanii
baay'ina isaaniitiin harka caalanii addunyaa kanatti parsantii olaanaa yoo ta'an dhiibbaa maalii akka geggeessan addunyaa kanarratti beeku isaan mootummaa ofii isaanii hundeeffachuu icciitii gurguddaa jira inni barumsa guddaa waan ta'eef maayiduree biraa waan ta'eef keessan galu garuu karoorri isaanii guddaan amantaa musliimaa addunyaa kana dhaalchisuufidha ijoon dhaqeef dubbadhee yoon deebi'e kan keenya kiristiyaanii garuu warra sanyii wangeela lallabu amantaa kiristaanotaa lafa kanarratti baay'isuudhaaf hojjechaa jira gaafa jedhu gaa'ela isaatiif ija godhachaa jira gaa'ela dhaabbatee dhala godhachuuf in karoorsaa lakki summii nyaata malee kan waggaa 3-4 dhaqee waraannata malee haati manaasaa akka iji garaa ishiitii eebbifamtu hin barbaadu yoo barbaade immoo takkitti akka godhate maalinan guddise akka waan gaafa namni uumamu ajandaa namni uumamuu keessaa marii qabu gaafa san abbaa ilmaa hafuura qulqulluu wajjin waltajjii taa'ee qaboo yaa'ee qabatee akka waan mari'ate dhalli namaa kun lafarratti gaafa uumamu maaliin akka jiraatu akka waan waaqayyo wajjin mari'atee ajandaa isaa keessa jiru anuu akkattan guddadhe maalittan beeka waaqayyo na guddise anan dhala koo akkamittan guddise jedhu ani sammuu maalitiin kana yaade akkatti namni jiraatu waaqayyotu beeka malee anuu maalittan beeka namni takkaa nama guddisee hin beeku itti gaafatama isaa fudhatee kunuunsa yoo ta'e malee baajataa fi karaa namni irra guddatu fakkaata namni itti guddatu waaqayyotu beeka isa kanaaf namoonni keenya kana jedhu dhala godhachuu irratti kiristiyaana yoo argitan waldaa kiristaanaa keessaa dhiibbaa guddaa sammuu kiristaanotaa irra kana influensii guddaa kana kan godhe gaara guddaa kana kan jigse teknoolojii fayyadamee sanyiin kiristiyaanotaa waldaa kiristaanaa keessatti akka hin baay'annedha. Abaarsa guddaadha inni kun. Tokko kan ala malee afu waaqayyo kanadha. Ani qoricha hin fayyadaminaa teknoolojii kana fayyadamaa waan ammayyaa kana fayyadaminaa jechaan jiru dhiibbaa inni qabu garuu sittan hima. Kunuunsa maatii, qusannaa maatii waan kaanuu qusannee dadhabne boogoo. Isa qusannee immoo maal goona waa waaqayyo bisi immoo qusannee. Faallaa jiraata dhala namaatiitu waan qusachuu qabu qusachuu dhiisee waan biraa qusata. Waa waaqayyo eebbise. Isa kanaaf namoonni baay'een immoo gaafa kana godhan gadaamessi isaanii kanarraan kan gadala qabachuu kan dadhabu baay'een isaanii jiru. Sababuma isaan miidhaa isaan ofirratti geessanii irraa kan ka'e bara baraan gadaamessi isaanii dhala utuu hin qabatin hawwaa kanafan namoota 10 ol nan beekan. Ofii isaaniitii jalqaba balleessanii deebi'ee gadaamessi isaanii dhala qabachuu kan dadhabu. Abaarsi kiristiyaanonni ofirratti fidan guddaadha obboloota ko. Waaqayyo nu gargaara. Kottaa immoo musliimonni amma sana haadha manaa baay'isanii fuudhanii ijoollee isaanii hunda isaanii irra akka kana dhangalaasanii lafa kan guutan maal godhu ilaaltanii beektu yoo ta'e akkamitti guddisu likki gaafa ishiin afaan bartu qaxxitaa jechuudhaan buddeen baruunii fi quraana baruun ijoollee musliimotaa keessatti tokkodha. Dhaqanii xariifatanii gaafa ishiin afaan bartu wallaahi laazimii. laa ilaaha illallah gaafa san jedhan ijoollee xiqqoo kana fuudhanii quraana barsiisu quraana gaafa bartu ijoolleen awwaleekum salaam waleekum salaam walamatullaahi wabarakaatu jechuu barti tokkichumaan jechuudha omaa utuun bari quraana barti quraana barsiisu waan adadii sana mataarra kaa'u tokkumaan otoo waan biraa mana barumsaa utuu hin dhaqin kun ikkoo maal gochuu isaaniiti musliimota mucummaatti musliimummaa yookaan musliminaa barsiisaniiru san kan keenya garuu ijoollee waldaa kiristiyaanaa ijoolleen kiristaanotaa irraa abbaan mana keessatti wangeelan barsiisu waldaa kiristaanaa keessatti wangeelan barsiisan yeroo waldaan kiristaanaa lallabamu ishiin alaa kuwaasii taphatti ishiin alaa warreebdi gaafa guddattu dhattee alatti fiilmii barti dhattee alatti hanna soba barti ijoolleen waldaa kiristaanaa baay'een ishii kanaaf baramtuudha. Qabaan barsiisan isuma godhatan immoo qabaa qabuu hin danda'an. Isaaniiyyuu quraana barsiisuudhaaf dhama'an ijoolleen musliimotaa akka sanatti ani isa baay'een dubbadhu. Ijoo isaa yoon sinii kaa'ina caala baay'ee beektu waan ta'eef. Isa kanaaf sanyii wangeelaa lafarratti akka baay'atuuf kiristaanni gaa'ela baqachuu hin qabu. Inni gara biraa gaa'ela qabaachuun boqonnaa sammuu
qabaachuudha. Boqonnaa sammuu qabaachuudha. Nama tokkotu akka carraa gaa'elli isaa diigame waldaan keessaa hojjedhu kana keessa. Sababni inni gaa'ela isaa diigameefis yeroo darbe isinii kaaseera ta'ee hin beeku. Yeroo baay'ee mudannoo hojii wangeelaa keessatti na mudatu isinittan himadha. Tokko barumsa irraa argattu, lammaffaa namoonni baay'een keessatti kan of ilaalan yoo ta'e anillee miidhama koos nan dubbadha yeroo baay'ee waan hojii kana keessatti waan an miidhamu. Miidhama guddaa qaba hojii wangeelaa geggeessuun. For online church kan waldaa lafarraas irrattis ta'e jechuudha. Baay'ee ba'aa guddaadha. Innaa wal lolanii kan isaan irratti wal lolan ishiitu dhala godhachuu dadhabe. Dhala godhachuu dadhabde. Dhala godhachuu dadhabdee akka inni akka dhala godhatu barbaada. Dhala godhatti ishiin godhatu barbaada. Garuu dhala godhachuu dadhabde isheen. Kanarraan kan ka'e dhala godhadheera jettee jijjiirtee naan jedhaniiru jettee uffata jijjiirrattee garaa isheetti qabdee gara torban 2-3 gowwoomsitee guddateera jettee takka turtee na keessaa bahe narraa bahettee xaraksiifadheera gadamisa goottee diraamaa kana hojjete turte isa gammachiisuudhaaf jettee takka turee inni sobdeedhee wal lola inni dhufu gaafa dhufan na bukkee maal akkamittiin akkana kana goote dhuguma garaatti si hafee ture akkamittiin nattee baasifte kan ji'a meeqatee gaafaan qoradhu lakkisuma gammachiisuufanii gadaamisi koo dhala baachuu hin dandeenye jettee naa deebisti. Isaa booddee inni immoo hin gadde kamittiin na gowwoomsiti gaa'ela keessatti dhala irratti gowwoomfamuun jira jedhee aare. Kanarraan kan ka'e guyyaa sana booddee gargar ba'an. Yeroo dheeraa booddee dhiyoo kana haasofsiifamuu guddaa kadhannaa guddaadhaan deebi'aniis akka isaan araaraman goone. Ishiinis nan dogoggore si gowwoomsuu koof dogoggoreeratte dhiifama gaafatte. Lakki gadaamisuma koo dhalan baanne isin jechuun irra ture malee si gowwoomsuun irra ture. Waaqayyoon kadhanneef Waaqayyo garuu dhalaa akka kennuuf dubbate. Firoota ko kana keessatti namni kun otoo ishitti naraamii yeroo turtii kana keessa amma maraatummaaf saaxilamutti ga'eera. Mana isaa dhaqee isa ishiis boqonnaa sammuu dhabanii maraatummaa guddaa keessa kan deebise Waaqayyoodha. Gaa'elli boqonnaa sammuu guddaa qaba. Gaafa wanti garaagaraa addunyaan kun namatti hadhooftu namni gaa'ela isaatti boqota. Biyya lafaa kaarratti gaaddisni namni itti uffee jedhu gaa'ela jedhama. Qilxuun namni jalatti uffee jedhu gaa'ela jedhama. Gaa'elli boqonnaa guddaadha. Boqonnaa sammuuti, boqonnaa foonii, boqonnaa jireenyaati biyya lafaa kanarratti jechuudha. Kanaaf boqonnaa guddaa kana keessatti seexanni boqonnaa guddaa kan gubannaa guddaa namatti taasisaa jira malee. Shi'aifatu Waaqayyo isa kanadha. Innis sadaffaan gammachuu guutuu qabaachuun kana keessa jira inneerra. Arfaffaan fedha Waaqayyoo isa gaarii waan ta'eef yaada Waaqayyoo raawwachuu isaati namni gaa'ela qabu tokko. Fedha Waaqayyoo isa gaariidha. Waaqayyootu fedha yoo ta'e yeroo hundumaa akka nama cubbuu hojjetuutti of ilaalu gaa'ela qaba taanaan. Yeroo hundumaa Waaqayyootu naa yaade gaa'ela kana jedheetu yaada Waaqayyoo keessan jiran gaa'ela keessan jiran jedhee ofiya. Ofin dammaqu ofin birratu akka gogorrii lafa onaatti galtu yookaan akka bineensa caakkaatti galu ofin birratu. Garaan isaa ciisee jiraata. Maaliif? Gaa'ela Waaqayyootu eebbisee waan ta'eef. Hamaa yaadu hamaa na'u dhaqee hamaa keessatti hin gufu. Addunyaa tokko ta'ee biyya lafaa kanarra jiraata. Gaa'elli addunyaa tokkodha biyya lafaa kanarratti. Kanaaf faayidaan isaa yaada Waaqayyoo raawwachuu waan ta'eef gammachuu qaba kan nu jiru. Inni gara biraa qorumsa ejjaa ooluudhaaf caaffanni qulqullaa'aan kan haasa'u. Ergaan Qorontos duraa boqonnaan 7 lakkoofsi 1 jalqabee kan jiru akkasuma immoo waa'ee qorumsa ejjaa ejji maal akka ta'e caafata qulqullaa'aa keessatti mata dureen isaa guddaa yoo ta'e ejji maal akka ta'e
caafata qulqullaa keessatti abboommii keessatti hin ejjiniin akka jiru dabalee seera Musee keessatti hin ejjiniin akka jiru Yesuus Kiristoos waa'ee ejjaa akkas jedhe namni tokko ija awwaatiin dhiira tokko durba tokko laaleera dubartii tokko laaleera yoo ta'e inni ejjeera ani garuu isinittan hima edheetu ejja isaa qaamaan dhaqanii kufanii ejjaniin alatti ejji Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti dhufee jedhe ejja yaadaati. Namoonni baay'ee yaadan ejjaa oolu namoonni gaa'ela hin qabne ejja kana keessa oolu jechuudha. Miidiyaa kanarraa ejjaa kan oolu baay'eedha. Feesbuukii kanarraa ejjaa kan oolu baay'eedha. Ejja Yesuus Kiristoos jedhe ejja hawaasadha. Ejjaa kan oolu baay'eedha. Miidiyaan kun ejjaaf mijataadha. Miidiyaan addunyaa kanaa ejjaaf mijataadha. Ni kaan qullaa deema, ni kaan qullaa gadhiifata, ni kaan dhiirris akkasuma, dubartiinis akkasuma. Kanaaf ejji inni Yesuus Kiristoos jedhe kun addunyaa kana mancaasee jira. Gaa'ela mana keessaa qabataan garuu ija ejjaatiin dhiira laalu dubartii laaluun nama sana keessa hin jiru yoo habaarsuma wayii ta'e. Kanaaf iyyuu qorumsa ejjaa oolu caaffanni qulqullaan qorumsa ejjaa ooluudhaaf gooftaa jedhe hojjetaan Waaqayyoo Phaawulos namni tokko adduma addaan dhiirri haadha mana dubartii abbaa mana qabaachuun hin taa'u. Kanaaf iyyuu qorumsa ejjaa ooluudhaaf faayidaa guddaa qaba. Inni gara biraa hawaasa Waaqayyoon beeku ijaaru akkuma sanyii wangeelaaf jiraatutu baay'ata akkan jedhe hawaasa Waaqayyoon beeku. Mee kottaa biyya kiristaanonni baay'atan dhattanii gaafa laaltan lafti isaa eebbifamaadha. Maatii Waaqayyoon beeku maatii wangeelaa baay'ata waan ta'eef. Waldaan kiristaanaa akka babal'atu godha. Waldaan kiristaanaa hin babal'atti. Maatii waldaa kiristaanaa ijoollee waldaa kiristaanaa guddatanii bor gaa'ela godhatanii baay'ata waan ta'eef waldaan kiristaanaa baay'ata. Garaa haadha ofii abbummaa horachuu kan fakkaatan yoo ta'u wantoonni hedduun ni jiru. Ilaameen namoonni haadha abbaa irraa dhalatan baay'ee isaanii jechuudha garaa abbummaa yookaan garaa haadhaa qabu naamusa jireenyaa qaba. Maaltu jira inni kun immoo amma immoo teekinooloojiin tokko dhufee dhageessan ta'ee hin beeku. Maaltu jira maaliif hanganaa abbaa manaaf haadha manaa maal baachisu maaltu dhageesse? Meeshaadhaan hormooniin sanyii dhalaa koo kan sanyii kormaa koo fuudhamee maashinii keessa galee dhaqee dhala ta'ee dhufa jedhu. Dhaqaniitu fuudhanii maashinii keessa galchanii nama handhuura hin qabne fidu. Addunyaan kun kanarra ga'e. Dubartoonni koo kanaaf uffata karaa fuulduraa citaa fuudhanii handhuura isaanii agarsiifatu. Ani maashinii keessa hin bahe otoo hin taane dhala namaati garaa gadaamessa haadha koo keessa hin bahe jechuu isaaniiti. Warra agarsiifatan jechuudha. Warra handhuura agarsiifatan kana himachuu isaaniiti. Warra maashinii keessa nama maashinii keessaa bahe miti ani gadaamessa haadha koo keessa handhuuramee bahe handhuuran qabaa jechuu isaaniiti. Namoonni tokko tokko immoo gadaamessi kireeffamuu jalqabeera. Har'a beektu dheetaa yaada kana isa waaliif addunyaa kana duukaa wantooti baay'een barri isaa baay'ee bara odeeffannoo waan ta'eef jaarraa 21ffaa keessa jira. 21 century jechuun bara informationiiti. 21 centuries is the information of century. Century akkasii keessa jira. Gadaamessa dubartiin tokko 1,300 gadaamessa ishii kireeffachuu dandeessi. Abbaa barbadeetu bitatee gadaamessa kee keessatti dhala godhachuu barbaada. Kanaaf gadaamessa kee naa kireesseedhaan toleetti. Dhaqee maashiniidhaan keessa kaa'ama gadaamessa ishii keessa hin baatti ji'a 9 garaatti baattee indeessii gaafa deessu birrii ishii dhattee fudhatti dhalli ishii kan namaa ta'a. Gadaamessa ishii baatee hin kireeffatte waan ta'eef. እንደዚህ አይነት ማለ ኤርግማን ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰበር። namni suni namni dhalatu sun haadha kooti abbaa kootu otoo hin jedhin abbaaf haadha malee jaalala abbaan beeku jaalala haadhaan beeku kanatti guddata. Sakanaaf kun abaarsa guddaa jechuudha. Namoonni jaalalaaf haadhaaf abbaan beekne kanarraan kan ka'e addunyaa kana mancaasanii jiraatu. Miidhaan isaa immoo hanga faayidaa isaa baay'ee ta'uu dhiisanii iyyuu ni jiraatu. Miidhaan isaa hanga faayidaa isaa baay'ee ta'uu dhiisuu danda'a. Namoonni tokko tokko gaa'elli akka kanniisatti jedhaniitu yaadu.
akka kanatti hubatu akka kanniisaa gaa'ela akka kanniisaatti ilaalu maal jechaadha kun utuu damma isaa gaarii fi baay'ee mi'aawaa sana namaaf laatu nama idditi waan ta'eef hidda soda kanniisaa amma namni jaalatu hin jiru damma isaa namni jibbu hin jiru hin jibbituu damma kanniisa garuu yaa gaafa ishiin dhuftee sirra marsitu na idditi na dhiite sittettanii baqattu kanniisa hin jaalatta kanniisni nama idditi kanniisa namni jaalatu hin jiru damma isaa namni jibbu hin jiru kana ta'e gaa'elli namoota baay'ee biratti baay'ee waan jaalatan qabu baay'ee waan jibban qabu egaa isiniif gala kanaaf kanniisa jibbinee dammas jibbuu qabna malee miidhaan gaa'ela keessa jiru akkuma qophaa ta'uu keessatti ilaalaa turre gammachuu fi kolfa duwwaa utuu hin taane yeroo tokko tokko walitti mu'iinsi ni jiraata kana qofaa utuu hin taane namni tokko hidhaa gaa'elaati yoo qabame akka ofii barbaade utuu hin taane akka gaa'elli sun barbaadu ta'uu qaba ba'aan manaa waan jiruufi yeroo itti yaadan miidhamaa jiraatullee qaba funyoo jaalalaatiin harkisee gaa'ela isaa gara yaada waaqayyootti fiduu waan qabuuf hanga tokko miidhamuu danda'a walumaa galatti gaa'elli faayidaan yookaan eebbi isaa yoo caaleyyuu rakkina immoo hin qabu jedhanii yaaduun gowwummaadha yeroo hundumaa jennata yeroo hundumaa edanii akkatti yaaduun dogoggora gaa'elli ba'aa guddaa of keessaa qaba gaa'ela keessatti ani obsan qabu ba'aa kana baachuu hin danda'u amma yoomittan si obsa waliin jechuun dogoggora keessa deebii hin qabnedha maaliif jennaan macaafni qulqulluun waa'ee obsaa yoo ta'e hamma dhumaatti namni obsuu hin fayyada kanaaf abbaan manaa haadha manaadhaan ani amma yoomittan si obsa jechuun hin qabu amma dhumaatti obsaaf haati manaas akkasii gaa'ela keessatti rakkina furmaata qabu hin furraa rakkina furmaata hin qabne immoo hin baanna kanaan ala rakkinaaf gaa'ela hiikuun ejja jedhamee caafameera gaa'ela keessaa ba'aan jira ba'aa gaa'ela keessaa danda'uu qaabnaa jechuudha yesus kristos bara baraan gooftaadha maduriin kun guddaaf jabaadha egaan farri gaa'elaa maal akka ta'e bira ga'uu hin dandeenye yeroon koo waan deemeef sinirra dheeressuu hin barbaadu akkasiin nuuffitan hin barbaadu farra gaa'elaa yookaan dhiibbaa gaa'elaa irra jiru farri gaa'elaa maal akka ta'e yeroo gara biraa ni ilaalla kanaaf eebbifamaa waaqayyo isin haa kabaju barumsa kana dhaggeeffadhaa akkuma tanaan duraa yaada keessan naa kennuu hin dandeessu fadhaa kabajamaa isiniin jedha